1999, 1888, 1777, 11, 1, 2, 3. Sheeka kiyya naan jee arsii kana keessa nama jajjaba jira naan jee bara boogaa natti eebee na dawwale. Sheeka kiyya arsii kana keessa nama jajjaba jira. An akka fakkeenyaatti warra arsii keessaa nama tokko nama an dhahee miti namni ana fuure itti baafadhee hagarraa hospitaala jira naan jee qaallichisu. Nama an dhahee miti namni ana fuur haa jedheen hospitaala jira naan jee. Nama kanatti akkamitti deemari'an? Kunoo hospitaala haa dacha'u. Ka inni hafuura itti baafatee hospitaala haa dacha'u akkamitti deem? Kanan na ergitanii? Oliyyannoo kiyya kinoo warri arsii. Ana sumattuu sodaadhee jira baale maroobee keessattu. Eega namtichi hafuuraan nu darbe maal goonaa yuree eessa dhaye? Garam koottaa nuun jettan. Garam koottaa nuun jettan qaxxitaa nutti dawwalee qaallicha akka nuun jee baana jana maal jettan isin biyyaaf quuqamne nu. Ummata saniif quuqamne nu. Maal jechuudha kun obboleesso. Namni aan hafuura itti baafadhee hospitaala.